Nagaa baraarri Waaqayyoo hunduma keenyaaf baay'atu jecha maqaan koo Lubaa Tafarii Amantiin jedhama. Istiidiyoo Ifa Keet keessatti argama. Sagalee Waaqayyoo akkuma kanaan dura walii wajjiniin barachaa turre har'asitti fufnee barannaa. Waaqayyoonis hin kadhannaa. Sagalee Waaqayyoo dubbisa. Sagalee Waaqayyoo nani dubbisu Raajii Yoonaas boqonnaa 1 lakkoofsa 6 kan jiru dubbise Waaqayyoon kadhanneetti fufu. Akkana jedha maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Ajajjuun markabichaa immoo isatti dhiyaatee attamitti akkas ooggattee raftaa? Kai Waaqayyo kee waammadhu. Tarii Waaqayyo kuni akka nu hin banneef nu yaadata ta'a jedhe. Ameen. Barabaraan kan jiraattu Waaqayyoo isa uumaa, Waaqayyoo isa barabaraan jiraattu, Waaqayyoo isa nu geggeessitee, Waaqayyoo isa nu wajjin jirtu, Waaqayyoo isa barabaraan jiraattu, si galateeffannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Tokkoo keenya ayyaana baraara keessa nu baay'ateef si galateeffachaa, kunoo ammoo fuula kee dura jirraa, sagalee keessa qulqulluu, sagalee keessa waaqtii lafti ittiin uumame, sagalee keessa rayyuu uumaa jiru, sagalee keessa barabaraan ulfina kee ta'e, sagalee keessatti barabaraan ulfina laatteef kunoo dhaga'uudhaaf dubbachuudhaaf jirra. Ayyaana kee yoo ta'e malee hin danda'amu, dhaga'uunis dubbachuunis. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana ittiin dubbii kee dhaggeeffatan, ayyaana ittiin sagalee kana dubbadhu maqaa Kiristoos Yesuusiin tokkoo keenyaaf kenni. Kunoo yeroo kanaa akka sagaleen kee gara keenya hin dhumne, dubbiin kee akka nuun hiikamne, lapheen keenya akka hin cabne, hafuurri garaa keenya akka hin geeddaramne, ergaan diina biraa nutti ergamu yoo jiraate maqaa Yesuus Kiristoosiin fagootti dhiyootti kan rukutame haa ta'u. Jalqabaaf dhuma ta'ii nu geggeessi maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaa itti ameen. Sagaleen ani amma dubbise kuni kai Waaqayyo kee waammadhu jedheema jalqaba. Kai Waaqayyo kee waammadhu. Attamitti ati hamma kana of gattee rafta? Jedheetu ajajjuun markabichaadhaa Yoonaasitti tuni dubbatuuti agarra. Otoo isaan karaarraa markaba kanaan deemaa jiran yookaas doonii kanaan deemaa jiranii bubbee jabaan irratti ka'eetu bubbeen kun immoo gaafa ka'u ooluudhaaf jedhanii bubbee kana dhaabuudhaaf jedhanii yookiin ofirraa deebisuudhaaf jedhanii yaalii hedduu godhan. Haa ta'u iyyuu malee garuu dhaabachuu dide. Takka turanii gaafa doonii keessa ilaalanii Yoonaas of gatee rafaa'e. Yoonaas immoo gara Waaqayyo dhaqittiin jedhe dideetu dhufee isaanitti dabalame. Yookaas immoo gara Waaqayyo dhaqiitii tajaajilittiin jedhe ergaa dubbadhu ittiin jedhe dhiiseetu karaa isaanii yookaas immoo daldaaltonni kun deeman sokke. Sababiin bubbeen kun ka'eefis immoo sababii isaati. Sababii namichi kun karaa Waaqayyoo dhiisee iddoo Waaqayyo dhaqittiin jedhe dhiisee deemuuf ka'e. Maaliif kanaan dura daldaaltota sana irratti hin kaane bubbeen kun? Bubbeen kun hin kaane ka'ees hin beeku hin jiru caafamee har'uma ka'a. Isatu karaa isaa malee dhaqeetu inni galuu ilaalla. Yeroo bubbeen kun ka'uu maal jedhuun isinitti fakkaate? Sababiin bubbeen kun ka'eef hin baramne waan ta'eef maalii kaatee Waaqa kee yoo nu waamte attamitti dhiphina mana ga'u keessaa ati of gattee raftaa ittiin jedhanii jennaanii hin ka'e. Isa yommuu maal jedhu isinitti fakkaate? Tariitii unuun iyyuu nu oosha ta'a. Akka nun hin banneef nu yaadata ta'a. Waaqti kee tuusaan jedhanii agarra. Kanaafi qodaa gadi guuraa oolanii wanta adda addaa raawwachaa oolanii garuu kan isin dinquu hin dhaabanne. Waaqa mataa isaanii waamaa oolanii hin dhaabanne. Amma tu'atan kee nu waamtee tu'atan kee waammatteeti tariiti nu oosha ta'a tuusaan jedhanii argina. Kanaaf inni immoo burqaa rakkina sanaati. Sababa Yoonaasiidha waan ta'eef. Gaafa ol ka'u isaan Waaqayyoon nu kadhadhu Waaqayyo kee nu ooshaa jedhanii gaafatanii inni immoo hin kadhannaa jechuu dhiiseetu maal jedha isinitti fakkaate? Galaanichatti yoo ganna darbattanii isinii hin dhaabata yookaas immoo galaanichatti yoo gad darbattanii hin boqottu ittiin jedha. Warri sababa isaaniitiin bubbeen ka'e garaa jabaatanii kadhadhu ittiin jedhan hin kadhanna jedhu tun ta'in akka bubbeen itti caalu godhu. Warri abbaa bubbeen akka dhaabatu hin barbaadan har'ayyuu. Warra sababa isaaniitiin bubbeen biyya lafaa irratti ka'u, warra sababa isaaniitiin rakkinni ka'u ittuutti dabalame kan kana caalu jedhu.
Kanaafi galaanatti ganna darbadhaa jedhanii isaan garuu galaanatti si darbanna jedhamin nuu kadhadhu jedhan malee kayi waaqa kee nu waame jedhan inni immoo galaanatti ganna darbadhaa yoos gabisinii jedhaa waaqayyo isaa hin waame. Kanaafi achitti gad darbadhaa jedhee isaanis harka isaanii dhiqatanii haa ta'u jedhanii Seexaanus sila urra buuseera gara galaanaatti gadi darbatanii waaqayyo immoo qurxummii guddaan tokko ergee fi akka inni bishaan keessatti hin duunee fi qurxummiin akka isa liqimsu godhe. Ilaa dhaggeeffadhaa gara mootummaatti nu iyyittiin jedhan miti. Qarshii nu gargaareedhan miti. Siisteema beektu yoo qabaatte ka'i nu hojjedhan miti. Gara waaqayyootti nu iyyi gara waaqa keetti iyyadhan. Hindi degaruun. Fira keetti nu iyyadhan miti. Iddoon isaa iddoo firri namaa argu miti. Iddoon isaa iddoo namni namaa dirmatu miti. Galaanarradha. Doonii keessa jiru. Kanaafuu garatti deebi'an dhabaniiti. Maal jedhu isinitti fakkaate waaqayyoon hin danda'amaa jedhaa jiru jarri kun. Ameen. Wanti kun waaqayyoon hin danda'ama kayi waaqa kee nu waaminni kan keenyaa hin dadhabe nuni waammanneerra amma waammannu dhuunfaa keenyaa waammanneerra inni kan keetii immoo siinis hooshee nuuni nu oosha ta'a jennaan anaan galaanatti gad darbadhaa gabisinii jedhaa. Kanaafi waaqayyo gaafanni isaan galaanatti gad darbatan namicha kana akkan inni bishaan keetti hin duuneef hin ittise. Ilaa dhaggeeffadhaa sirriitti. Waaqayyo kun gidiraadhaa nama baasa. Gidiraa nama oosha. Afaan bineensaa nama oosha. Jedhamee akka inni dubbatamu beeku. Namichi kun galaanatti gad darbadhaa jedhee erga galaanatti gad darbatamee booddee immoo maal jedhaa? Boqonnaa 2:5 hanga 11 immoo isa sila kadhachuu dhiisee ilaalaa mammoo waan inni jedhee kadhatu. Boqonnaa 2:5 irraa jalqabee yommus anoo fuula kee duraa gatamee deebi'ee mana qulqullummaa kee nan argaa laata jedhee nan yaade. Bishaanotiin mataa koorra yaa'an lubbuu koofis hin sodaachisani. Tuujubni na marse margi bishaanicha keessa jirus mataa kootti marame. Yommuu sani gara hundee tullootaatti gara biyya danqaraansaa bara baraan ana irratti cufameetti gadan bu'e. Ati garuu yaa Waaqayyo Gooftaa boolla gadi fagoo sana keessaa fayyaatti ol na baafta. Irra keessatti hin didee garaa bineensaa keetti immoo kadhannaa jalqabe. Doonii keessatti hin didee bishaan keetti immoo hin jalqabe. Harrayyuu warri Waaqayyoo isin kaafnaan kadhachuu diddanii gabbuutanii kadhachuun keessa hin hafu. Warri Waaqayyo biddeen isin ilaannaan diddan biddeen isin harkaa fuudhuun isaa nafu. Nuu kadhadhu jennaan galaanatti gad darbadhaa jedhee sila kadhannaa didee sila kadhannaa dhiisaati anaan gad darbadhaa isinii qabbanaa jedhee ammoo kadhannaatti ka'e. Namooti baay'een yeroo Waaqayyo gammoojjiidhaa fuudhee baddaatti isaan geessu baddaatti Waaqayyoon dhiisu Waaqayyo gaaddoo sanatti deebisa. Irra keetti immoo hundinuu jalatti nu geessa. Ifa keetti immoo hundinuu dukkanatti nu geessa. Nagaa keessatti yeroo hundinuu immoo iddoo nagaa hin qabnetti nu geessa. Warri iddoo nagaa qabutti Waaqayyoon kadhachuu dhiiftanii itti koortanii lafa nagaa hin qabnetti kadhachuun keessa hin hafu. Amma garuu Waaqayyo nagaa isinii kennee kadhachaa jira ta'a. Carraa isinii kenne ta'a akka Yoonaas doonii keetti kadhadhu jedhanii. Nuu kadhadhu nuuni nu ooshaati nu ooltaa kadhadhu jedhan malee isaan galaanatti gad darbadhaa kan jedhe sana malee isaantu darbatamee miti. Kadhachuu jalqabe immoo boqonnaa 2:5 irraa jalqabe immoo ilaa dhaggeeffadhaa. Maal jedha isinitti fakkaate galaana kana keessaa na baasuu dandeessa iddoo cufaatti hangale bishaantu narra galagale akkasan ta'e sanan ta'e yeroo inni jedhee dubbatu amma dubbiseera. Kanaafi eessa dhaqe isinitti fakkaate kadhannaa dhiise iddoo kana dhaqa. Namoonni illee waa'ee kana yeroo dubbatan inni maal yaadee deeme naanawween qalbii diddiirrattuu dhaqi itti dubbadhu jennaan ati attamatti itti araaramtaa jedhee Waaqayyoon itti araaramuu hin qabdu dhiifama gochuuf hin qabdu naanawween abaddu ulfina keetti buuteetti akkuma isaan qalbii diddiirratan dhaqeetti ni mudheetti kan inni deeme. Waaqayyo immoo hin jaallata jechaadha. Saba kana hin jaallata. Kanaafiyyuu garaa qurxummii keessa gashee garaa qurxummii keessa immoo guyyaa 3 taa'ee garaa qurxummii ajajee Waaqayyo akka inni bakkeetti bahee tufu yeroo godhu naanawwee gisee qurxummiin nama tufu argiteetu Waaqa keenya nama nuu tufee jette isheen maaliif qurxummiitti sagaddi waan ta'eef. Waaqayyo karuma isheen jaallatte sanarraan naqee laphee ishee deebise. Kanaafiyyuu Yoonaas naquu jedhee qulqullummaa Waaqayyootiif falmuudhaaf dhaqe. Waaqayyo immoo akka saba isaa jaallatu itti argisiise. Ilaa dhaggeeffadhaa. Kanaafi hamma guyyaa Waaqayyootti deebi'ee qalbii diddiirratee Waaqayyoon kadhate achi keessatti garaa bineensaa keessatti garaa galaanaa keessatti kadhate Waaqayyoon. Yeroo ilaalamuu isaati yeroo gara Waaqayyootti deebi'uu isaati
Maal yaadaa jirta tarra? Maal yaadaa jirra? Onarra sagalee Waaqayyoo dhageenye kanarratti. Wanta amma ta'aa jiru kanarratti maal yaadaa jirra? Akka Yoonaas kadhannaa dhiibnee itti dabalamu jedhaa jirraa laata? Galaanatti gana darbadhaa jedha. Maal yaadaa jirtu biyyaa? Maal yaadaa jirra namaa? Ammayyuu amminni itti dabalamu jennaa laata? Maal murteessaa jirra? Amma yeroo qabdu amma yeroo qabna. Ooluudhaafis oolchuudhaafis Waaqayyo yeroo nuu kenneera. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaatiif maal yaadaa jirra laata? Isa kana yaaduun nurra jiraata. Egaa Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 3 irratti gara kootti iyyansiin deebisa. Waan ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sittan agarsiisaa. Iyyi gara kootti. Ani immoo waan ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti agarsiisaa. Humni kadhannaa hin jijjiira rakkina. Humni kadhannaa hin jijjiira gidira. Kanaaf kadhachuun Waaqayyo fuulduratti humna rakkinaa akka inni jijjiiru argisiisaa jechaadha. Kanaaf namichattiin isheen iyyitu sun hin iyyiin ittiin jedhanii akkiinuma ni yaaddetti caashiftee iyyite Yesuus hin dhaabateef jedha. Harrayyuu warra kadhatuuf Yesuus hin dhaabata. Harrayyuu warra gara isaatti iyyaniif Yesuus hin dhaabata. Lola kee galtanii, dhiphina kee galtanii, ari'atama keessa galtanii, beela dheebuu kee galtanii, dhukkuba kee lixxanii kan jettanii itti yaa Yesuus harrayyuu numa dhaabata. Dhaabatee dhaggeeffateetu jaamummaa namicha kanarraa fudhetu dhowwanii. Kanaaf Waaqayyoo kee nuu kadhadhu jennaan inni immoo kadhannaa dhiise. Harrayyuu namooti baay'een kadhannaa dhiisaa jiru. Waaqayyoon arguu hin beeku jedhanii lakki akkas miti. Waaqayyoon kadhachuun mallattootti gara Waaqayyootti deebi'anidha. Ilaa dhaggeeffadhaa. Namichi kun jaamaa ture. Ni Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 35 jiru kun. Sagalee namaa dhagaye. Ijaan qabu. Sagalee namaa dhagaye. Sagalee namaatu baay'ate har'a. Miila namootaa baay'ate har'a. Maayidaa gabaa durii miti yoo maayidaa cooki kun baay'inni kun jedhee gaafannaan cal jedhi Yesuus nama Naazreetu darbaa jira jedhan. Innaa namichi kun sagalee isaa ol kaasee iyyeedha. Hin gaafate dura gaafate Yesuus nama Naazreet jennaan gurri dhagayeera. Duruu nama sageessu dhibee duruu namatti dhiyeessu dhibee jaamaadha deemee dhaquudhaaf har'a garuu carraa argate carraan kun dabaraan asitti hafuu kootiidha. Al takka carraan hin darbaa kadhadhaa. Carraan koo gaanii har'a duwwaadha dheetu gara Yesuusitti iyyee namichi kun gaafa iyyuu maal jedhu isinitti fakkaate gabaasa sirrii immoo dhiyeessanii Waaqayyoof galanna ta'u. Yesuus nama Naazreetu darbaa jiran bagaa waan biraa darbaa jiran jedhiin. Siraa namichi numa dhiisa namatu wal lole yookaan immoo nama gabaan matarra baay'atetu jedhan ta'eeti hin dhiisa ture. Kanaaf garuu amma isaanii Yesuus nama Naazreetu darbaa jiraati cal jedhi jedhanii muluu riippoortiin yaa qarrabu. Kanaaf darbaa jira jedhanii dabarraan biyya badeettee iyya kee hafuuti namichattiin. Maaliif hamma addana taa'ee kadhadhutti birriin lafaan hin kaamne namni lafaan hin kaamne. Minaannaa kennanii lafaan hin kaamne iddoo kanatti namooti baay'ee wayyaana gargaaranii wanta dadhabna gara lafaan hin kaamne itti yaaddeetu har'a itti lafaan kaaftaa itti Yesuus Kiristoos lafaa si kaasa. Ameen. Egaa kana booddee kana itti dheekkamuu jalqaban amma immoo maaltu si iyyisiisa maal taate namicha kanatti hin iyyinen caashisee iyyeedha. Wanti sin ajaa'ibee sin hin dhiibne waan dinqiidha. Yesuus Kiristoos hin dhaabateef. Ameen. Harrayyuu warra kadhataniif Yesuus hin dhaabata. Macaafa qulqulluu keessaa namichi tokko ni dinqa. Isuma du'uu fi owwaaluudhaaf isaanii yaadaa jiru lolli immoo itti naanna'eera diinni Israa'elitti naanna'eera sabatti naanna'eera waan ta'eef kottaa namicha kana owwaallutti nu qaqqabaa diinni jedhanii owwaala nama tokko buqqifneetu isa kee buufnee deemnaa jedhani. Qadaaddi isaa buqqifnee warruma du'eerra keenya deemna jedhani. Utuu keessa deemaa jiranii ixaan gaafa sana owwaala raajii Waaqayyoo irra oolche. Sana booddee gaafa bananii irra buusan lafeen namichaatti bunaan lubbuun itti deebi'e namichatti. Isaan achi keessatti dhiisanii fiigan owwaallee irradanii namittiin teellaadhaan kaatee duukaa qajeelte carraa namichattiin kun argatte namni hin arganne. Warra boolla ishee buusee sokke duukaa fiidde kaate. Hin ariite hin baqatanii diinanuu duukaa fiigadanii. Kanaaf Yesuus hin dhaabate jaamaa kanaaf. Ameen har'as Yesuus hin dhaabata. Yommuu dhaabatu nama dhaaba Yesuus. Ameen. Bukkee hiriyaa nama dhaaba. Warra gara isaatti iyyanii hiriyaa bira dhaabatte jaamaan kun. Yoonaas garuu kaayi Waaqayyoo kee nuu kadhadhennaan galaanatti gana darbadhaa gabisinii jedha. Inni jaamaan kun immoo hin iyye Yesuus nama Naazreetu darbaa jira jennaan. Yesuus hin dhaabateef jedha. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus namaa dhaabannaan kan deemee hin deemne beeka. Yesuus namaa dhaabannaan kan ilaalee hin beeknetti ilaala. Yesuus namaa dhaabannaan kisaaraa ta'a. Yesuus namaa dhaabannaan
inni ba'uu hin dandeenye hin ba'a. Kanaatiif Waaqayyo kee nuu kadhadhu tariitii nu oolcha ta'a, nu gargaara ta'a, akka hin banneef nu yaadata ta'a jedhan. Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo tarii maaltu beekaa akka hin banneef nu yaadata ta'a. Hin kadhanna Waaqayyoon. Ol jettee teessoo keessa waaqarraarra kan jiraattu nama lafarraa jiru bara kana foon uffatee hafuurri kan keessa jiru lafa kanarra tocho'aa kan jiru xinnaadha amma guddaatti. Kadhadhaa isinii kennama, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banamaa. Rakkinni yeroo ka'uu macaafa qulqulluu keessatti gara Waaqayyootti iyyaa turan namoonni. Waaqayyo immoo iyya isaanii dhaga'ee isaan baraaraa ture. Bubbeen kun nutti cimeera. Waaqayyo isa kan keenyaa waammanneerra. Garuu inni kan kee immoo tariitii atoo dagattee rafaarta yeroo nu wacaa oolle, yeroo nu iyyaa oolle ka'ii nuu kadhadhutti hin jedhanii. Inni garuu kadhachuu dhiise. Kanaafiyyuu garaa bineensaa keessa, garaa galaanaa keessatti immoo kadhachuutti ka'e. Irra keessatti hin didee, garaa bineensaa keessatti immoo hin kadhate. Isumaayyuu Waaqayyo garaa bineensaa kee dhaga'ee, garaa galaanaa keessaa kadhatasaa dhaga'ee, guyyaa 3 garaa bineensaa keessa taa'ee ba'ee fayyaa akka tufamu kan godhe. Waaqayyo inni dura akkas goote sun irras jirta. Harrayyuu namooti baay'ee yeroon kennameefi, carraan kennameefi akka kadhatanii qalbii diddiirratanii gara keetti deebi'aniif. Yeroo sana garuu yaadachuu dadhabanii har'a immoo gidiraa adda addaa keessa kan galan, ari'atama adda addaa keessa kan galan, mana kan gadhiisan, jireenya kan gadhiisan, bultoo kan gadhiisan, qisaasama adda addaa keessa lixanii kan jiran. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gara isaaniitti ija kee deebisi. Maqaa Yesuusiin gara isaaniitti fuula kee deebisi. Yaa garaa bineensaa kee nama baaftu, yaa garaa galaanaa kee nama baaftee fayyaa lafarratti nama deebiftu, hin dandeessaa saba cullimsoo lixe kan, saba boolla dukkanaa lixe kan, saba boolla rakkinaa lixe kan maqaa Kiristoos Yesuusii waamtee deebisuu dandeessa. Ajaji dukkana isaan lixan. Ameen. Ajaji caakkaa isaan lixan. Ajaji bineensa isaan keessa lixan hin tufaa. Atufamanii, liqimfamanii kan jiran atufamanii, rakkinni liqimsee kan jiru, dhukkubni liqimsee kan jiru maqaa Kiristoos Yesuusiin atufaman galgala kan. Ameen. Atufamanii. Maqaa Yesuusiin sin kadhadha, garbittiin kun garbichi kun atufamu. Tufettee abboomte bineensa akka inni hin nyaatamne dhowwite. Sabni kun akka inni hin nyaatamne dhowwuu dandeessa. Akka inni hin duune dhowwuu dandeessa. Akka inni achumaan tasa hin banne gochuu dandeessa. Maqaa Kiristoos Yesuusiin sin kadhadha yaa Waaqayyo. Ajaji waan isaan liqimse. Ajaji duula kana. Ajaji lola kana. Ajaji beela kana. Ajaji misa mataan isaa miilli isaa wal keessa bade kana hin hiikama. Ajajjee baaftee lafa gogaa irratti tufame fayyaa isaa ba'e. Fayyaa saba kanaa iddootti deebisi. Nagaa saba kanaa iddootti deebisi. Maqaa Yesuusiin sammuu saba kanaa iddootti deebisi. Ilaasan nama dubbate ursaan galaanaan irra darbe. Mana cufaan bara baraan hin banamne keetti natti cufame. Gara itti keessaa ba'uu hin danda'u, ati garuu na yaadatta. As kee haa ba'e, mana qulqullummaa kee nan argaa ilaataa siin jedhe. Yaa Waaqayyo, dhuguma sabni kun kana kee haa ba'ee rakkina hin argaare? Eeyyee hin argaa. Yoonaas ba'ee argee. Maqaa Kiristoos Yesuusiin sabni kun dukkana kee haa ba'ee ifa argu. Dhukkuba kee haa ba'ee fayyina argu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin xaxaan biyya lafaa kan foonii, kan seexanaa irratti ijaaramee kan jiru irraan haa diigamu. Maqaa Yesuus Kiristoos isa dooma'ee kan inni irraa kan diigame haa ta'u. Fayyaa dhaloota kanaa iddootti deebisi. Nagaa dhaloota kanaa iddootti deebisi. Siyaa kadhatanii gargaari. Akka namicha isa jaamaa kanaa garaa kutatanii gara keetta iyyanii atoon dabartuun dhaabatta. Dhaabadhu saba kanaaf. Dhaabadhu warra ari'atamaniif. Dhaabadhu warra beela'aniif. Dhaabadhu warra burjaajjaaniif. Dhaabadhu warra fira dhabaniif. Dhaabadhu warra waan nyaatan waan uffatan dhabaniif. Hin dhaabatte lafaa kaaftee hiriyaatti dabalte. Haaleluyyaa. Hiriyaatti dabalame. Fiigaa utaalaa galateeffataa sokkee. Si duukaa sokkee taa'uun hin hafe. Harka namaa laaluun hin hafe. Jaamaattiin jedhamuun hin hafe. Haaleluyyaa. Warri karaa irratti yeroo hundaa isa argan nama gidduutti isa arganii. Maqaa Kiristoos Yesuusiin saba kufe kana lafaa kaasi. Abaluu kufe kana sibbeekaa lafaa kaasi. Ilaa isa karaa kaabaa, isa karaa kibbaa, isa karaa dhiyaa, isa karaa ba'aa jiru. Maqaa Yesuus baadiyyaa magaalaa jiru. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafaa kaasi. Kaasi raariyaana keessa. Kaasiidhaa kana keessa. Ija isaanii bani. Maqaa Kiristoos Yesuus waan isaan liqimse, haala isaan liqimse keessaa kaasi ati. Ba'anii ulfina kee dubbatan. Ameen. Warri raajan ba'anii raajani.
warri hojjetan ba'anii hojjetanii, warri qotatan ba'anii qotatanii, warri nagadan ba'anii qotatanii. Maqaa Yesuus Kiristoos cillimsoo biyyi kun keessa lixxe kee saba kana baasi. 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 Bineensa biyya liqimse kana baasi. Mootota liqimse kana, geggeessitoota liqimse kana, utuun beekinitti kan marame kana, sariitii hamaa kana, xaxaa hamaa kana, maqaa Yesuus Kiristoosiin geggeessitoota biyyaa, geggeessitoota waldaa, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sammuu isaanii irraa hiiki yeroo kana, hiiki hafuura du'aa kana, hiiki mul'ata du'aa kana. Haaleluyyaa, haaleluyyaa, haaleluyyaa. Xaxaa hamaa kana diigi, dukkana hamaa kana diigi. Ati hin dandeessaa diigi. Haaleluyyaa, haaleluyyaa. Sammuu maraate kana, sammuu gadi galagale kana ol dagalagashitee dhaabuu dandeessa akka namaatti. Nama gochuu dandeessa. Ija koo ol fudhadheen samii ilaalee sammuuttan deebi'ee Waaqayyoon teessoo irratti argee siin jedhe garbichi kee. Haaleluyyaa. Kunoo maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ijji saba kanaa ol jedhee si haa argu. Sammuutta deebi'u namni hundu, kadhannaatti deebi'u. Hingootaa si haa galatu. Nuu araarami, nuu dhiisi. Maqaa Yesuusiin harka dhiiga kanatti araarami, arraba dhiiga kanatti araarami, yaada dhiigaa fudhate kanatti araarami. Xaxaa jireenyaarraa hiiki. Haaleluyyaa. Wal jibba kana keessa, wal hireechuu kana keessa, wal qooduu kana keessa saba kana baasi ati. Baasi Gooftaa. Haaleluyyaa. Gara jabina gadhee kana galaanatti ganna darbadhaa yoos gabisinii jedhaa. Galaanatti ganna darbadhaa yoos gabisinii jedhaa. Kadhadhu jedhan malee galaanatti darbanna siin jedhan miti. Kadhannaa dhiisee galaanatti darbatamuu filate. Maqaa Yesuus Kiristoosiin filannoo keenya akka sirreeffannu nu gargaara. Guyyaan kun guyyaa nagaa, guyyaa eebbaa haa ta'u. Torbanitti dhufutti wal agarree walii wajjin dubbii haaraa jalqabuu akka dandeenyu nu gargaara. Wanta amma guyyaa har'aatti dubbannee qalamiin allagne waraqatan tarsaaniin gabatee garaa keenyaatti nu caafe. Maqaa Yesuus Kiristoos maqaa dinqii qabuun. Ameen.